kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota boontuu chaanaal 55 nageenya jaalala raara waaqeddoo fi lafirteetti dachaa ribatee isaniif yaawaayetu buloota koo nageenya na bira jiru akkasiin bira jiru abdiinni waaqayyo irraa qaba baga nagaanaaf taatanii ashama saniin jedheen jira boontuu koo dursaa congratulations jedheen jira. Baga gammaddee baga waaqayyoon si gammachiisee dabdabbii baay'ee keessa darbuudhaan obsa qabaachuudhaan iddoo kana geessee jirta. Inda'u si caalaa jechuudha ana kan obsa fixate chaanaalii kanarratti. Si'a tokko nama qaxxaa, si'a lama nama qaxxaa, garuu sadaffaarraa kan deebisu oduu ta'eeti hin beeku dhugaa bakkee ishiiti jechuudhaan kanan abdii fixee gaafa inni tokkoffaa adabee lammaffaas gaafa inni adabu dhugaa wanta kanaan booda wanta hin sirroofne natti fakkaate ana. Egaa boontuun damnoo jabduudha. Obsas qabeettidha dhugaa dubbachuudhaaf taananii yoo obsite hojjettee milkaa'ina ni argatte jechuudha. Bakka kana jechuudha ishee keessatti of ilaalaanii. Boontuu keessatti gaafa of ilaalee ani dhuguma obsa nan qaba waan tokko jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanan baay'een keenya. Chaanaaliidhaanis ta'u hojii garaa gama adda addaatiinis ta'u baay'een keenya hojii gaafa milkaa'ina hojii sanirraa hin arganne hojii san bakka haala salphaadhaan ni dhiisna jechuudha. Egaa boontuun immoo har'a ji'a 2 guutuu taa'uudhaan adabbii ishii xumurtee qilinxoodha waatee jirte jechuudha dhugaa rabbii kaleecha baay'ee tokkoon gammade. Egaa kaleechuma akkan gammade saniin osoo dubbadhee yookiin gama kaameraatti isinitti argisiisuudhaaf osoo hin bahe yookiin nan bu'ata. Har'a garuu galanni waaqayyoof yaa ta'u haga ta'e keetti kun tasgabbaa'ee jira jechuudha. Baay'een gammadee kanatti aansuudhaan waaqayyoodha gaditti obboleessa keenya makoodii dhugaa waaqayyoo eebbifame waaqayyoon si haa eebbisu. Waaqayyoon bara jireenya kee guutuu si haa eebbisu horii bulii hamtuu sin argini. Isin jedha waaqayyoon umurii matoo saala siif yaa kennu natti baay'ate hin jedhin garuu osoo agas jiraatte baay'ee tokkoon gammadee jechuudha. Umurii isaanii siif yaa kennu waaqayyoon si haa eebbisu. Eebba argadhu waaqayyorraa qofa kan eebbi argamu. Namni nama eebbisus nama dhiisus bu'aa homaatu ni qaba jedheetu hin yaadu. Waaqayyoon isa eebbisnaan jechuudha. Ijoollee chaanaalii isaanii baay'een isaanii kana dura chaanaalii bananii gaafa isaan adabaman duubatti kan deeman baay'ee isaaniitti jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan amma garuu makoodiin nuuf argamee jira. Guddaa galatoomii ansi eebbiseedha osoo hin taane waaqayyoon si haa eebbisu. Ammas irra deebi'uudha waaqayyoon si haa eebbisu bara jireenya kee guutuu waaqayyoon si haa eebbisu. Eebbi namaa yookiin siif milkaa'uu danda'a yookiin immoo siif milkaa'uu dhiisuu danda'a. Namni si haa eebbisu garuu waaqayyoon kanuma caalaa si haa eebbisu. Ammas waaqayyoon si eebbisnaan jechuudha. Kan akkanatti tola ooltummaadhaan obboloota keenya baay'ee isaanii anuu baay'ee isaaniitiin beeka jechuudha. Kanatti chaanaalii isaanii kan sirreessitee fi jiraadhu waggaa kuma jiraadhu horii bulii. Guyyaa tokko egaa si arguun keenya noolu gammachuu keenya ibsachuudhaaf waaqayyoon jedhee gaafa biyyatti galle waaqayyoon gaafa hidheenuma si gammachiisne dheen yaada walitti dhufne yuutuubaroonni. Ani akka nama tokkootitti kan boontu kun gaafa sirraa dhugaan siniin jedha akka waan kootiitti kan sirraa natti fakkaate osoon bira jiraadhee waan tokko badhaasefa indazii bakka waaniin baay'ee tokko jechuudha. Kanaan ani gammade dhugaan siniin jedhana. Namni akkasaa kun haa baay'atu. Yeroo ammaa kana jechuudha chaanaaliin ijoollee gaafa duubatti deebi'u yookiin sababii adda addaatiin gaafa yuutuubiin isaanii rakkina ta'e uummatee maal jedhu warri nu caala beekumtii yookiin kompiitara kan baratan jechuudha. Birrii gaafatu dhugaa dubbachuuf taanaan makoodiin garuu tola kan inni sirreessaa jiru dhugaa eebbifame boontuudha osoo hin taane si galateeffachuudhumaaf hin dhufe jechuudha. Makoodii dhugaa dubbachuudhaaf boontuu atis dammoo chaanaalii kanarratti hojjettee uummata takkaati fakkeenya taatu chaanaalii kanarratti hojjettee namoota baay'ee chaanaalii kee kanarraa akka beekumsa adda addaa akka argatan egaa jabduudha. Duras wanta adda addaa hojjechaa turte. Diraamaan keefa baay'ee namatti tolaa diraamaa hojjedhu. Bakka dandeettii yookiin immoo taalentii adda ta'e qabda waan ta'eef asirratti
baatee taalentii adda addaa hojjetti akka fakkeenya nuuf taatu ijoollee araba jiraataniif shamarran biyya araba jiraataniif fakkaatiif fakkeenya taatu abdii guddaan sirraa qaba. Waan na dhaggeeffattanii fi guddaa galatoomaa eebbifamaa obboleettii keenya biraa yaa dhaabbannu laayik sheer sabiskiraabii haa goonuu fi hundumti keessanuu akka isinii danda'an obboleettii keenya bira dhaabbadhaan isiniin jira. Horaa bulaa deebana. Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota boontuu chaayinaan 55 hundumti keessan akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo bakka nagaa keessan taatan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo nama nan beeknefoo ta'e ani Fiqaadee yuutuubiin jedhama nabaraasumarraan jechuudha. Kanatti aansuudhaanii akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo bakka jiraattanii maamiltoota hordoftootaa fi maatii boontuu chaayinaalii 55 hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii kanatti aansuudhaanii hundumti keessanuu bakka gammaddanii isin jechuu jaalladha maaliif jennaanii dura kan jedhamu qabu isinii maaliif jennaanii boontuu chaayinaalii 55 yaa moonii taatee jirti hundumti keessanuu ni beeytanii warri mooyyuu baga gammaddee injinni hundumti keessanuu baga gammaddee jechaanii isin jechuu jaalladha akkasumas egaa boontuu chaayinaalii 55 dadhabbii halkanii fi guyyaa mana arabaa keessatti hojii arabaatiin dadhabaa oolte galgalamuyyuu laayif irra bulaa turteedha jechuudha. Hundumti keessanuu boontuu chaayinaalii 55 namni wallaaleen jiru jedheen yaadu hundumti keessanuu hin beektanii egaa kanaafuyyuu hundumti keessanuu laayik sheer kooment sabskiraayib gochuudhaan boontuu cinaa dhaabbaddaa jechuu jaalladha. Inni kun immoo jalqaba malee xumuraamti jechuudha. Nama isteeppii tokkoffaadha kanatti galma geessa jechuudha boontuu. Egaa Oromoon yeroo mammaakuu yeroo hundumaayyuu namni obsa qabu ganama dhagaa nyaatetu galgala ganama akaayii nyaatetu dhiifama ganama akaayii nyaatetu galgala biddeen nyaataa jedha. Inni kun immoo maal jechuudha obsi furtuu jireenyaati jechuudha. Waanuma keessattuyyuu obsaan dabarsaa isin jechuu jaalladha. Egaa boontuu hundumti keenya akkuma beekamu dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo nu biraa haftutti xiqqoo baay'ee tokko natti dhaga'amee ture akka nama tokkootitti of jajaaf osoo hin taane jechuudha. Maaliif jennaanii garee tokko keessa jirra turre wajjin hin dadhabaa turre halkanii fi guyyaa jechuudha osoo nu biraa nafini garummoyyuu yuutuubiin ishii ji'a lamaaf ishii adabee ture garummoyyuu boontuun ni obsite jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan akka kootti baay'ee tokkoon gaddee guyyaarraa kana garuu gammachuudhaan mana ishiitti kana argamaa jiru. Egaa nama tokko wajjin kaatee nama tokko fakkeenyaa fi nama tokko wajjin nigdii jammartee ati kaayyoo keessan yoo galma geessi namni sun immoo dadhabee yoo sirraa hafe dadhabee osoo hin jenne gufu wanti tokko gufuutti ta'ee gufanna jireenya isaa san keessatti gufatee yoo sirraa hafe hanga nama tokko namatti dhaga'amuu danda'ama waan ta'eef akka nama tokkotti baay'ee tokko natti dhaga'amee jira. Garuu immoo boontuun obsa qabeettidha waan taateef as keessa jirti ji'a lama jechuun homaa jechuu miti namni kaayyoo qabu immoo ji'a lama miti waggaa lama waggaa sadii obsa jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaayyuu wanti tokko gaasanirra ga'een waaqayyoon immoo kan jaalatu jaalate kan nama jaalate qora waan ta'eef boontummoo waaqeensi jaalata maaliif jennaan dhumni kee milkaa'ina waan ta'eef fuuldura kee milkaa'ina waan ta'eef kanaaf immoo gara fuulduraatti akka milkooftee namoota dadhabootaa fi chaayinaala kiyyarratti yoo argadhellee dhabullee argadullee qarshii isaa ittiin fayyadamu kutannoof murannoodhaan kaatee namoota dadhabootaa fi warroota halka qalleeyyii fi akkasumas wantoota warroota dadhabaniif gargaarsa godheette kaayyoo kee waaqayyoon galma siif yaa ga'u galma gaa jirtasi ammas immoo akka galma geessu abdiin gaba waaqayyoo irra jechuudha. Garuu gara fuulduraatti malee duubatti hin deebiin jechuudha. Waan namti kamiyyuu isinitti dhufe gufuu tokkoof abdiin kutatinaasin jechuu jaalladha. Egaa kanatti aansuudhaan irra deddeebi'e baga gammaddee baga milkooftee baga firii dadhabbii keetii argatte akkasumas maamiltoota kee hundumaaniyyuu warra si gargaaraa turanii sa'aatiidhaan sabskiraabiidhaan koomentii sheer laayikii gochaa turtanii maamiltoonni boontuu chaayinaalii 55 hundumti keessaniyyuu baga gammaddan isin jechuu jaalladha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo boontuu dhaamsa isii qabu tokko chaayinaala keetirratti gara fuulduraatti wanta barumsa nama qabuu fi wanta nama bu'aarsan qabattee akka dhuftuuf immoo abdiin qaba. Kanaaf immoo homaa sitti hin shakku jechuudha waa tokkoon. Egaa chaayinaala keetirratti yeroo hojjetu immoo wanta barumsa qabuu fi dhaloota dhufuuf wanta ni barsiisa jettu tokko qabadhu kootti yeroo baay'ee namoonni adda addaa sabskiraabii baachuuf laayikii baafachuudhaaf wanta hin jirree fi kan hin jirre walitti fidanii yeroo hundumaa jechuudha wanti nani gorsisanii dhaamsuun numti keessanii ijoollee yuutuubaraa ta'u
sooshaal miidiyaa kamiyyuu yaa ta'u jechuudha jibbaa fi beerannatii fi sabaaf saba kan walitti naqurra bilisa ta'e hojjedha chaanaalii keessan irratti jechuudha. Maaliif isin yoo jaalala tokkummaa yoo kan nuti lallabnu ta'e dhaloonni dhufullee nurra kan barachaa deemu jaalala tokkummaadha waan ta'eef garuu nuti immoo yeroo amma jiru sadarkaa irra jirru kanarratti waaqayyoon maal jedha wangeela keessatti jechuudha. Bara dargaggummaa kee waaqayyoon jaaladhu jedha garuu ani lallabaaf osoo hin taane fakkeenya tokkoof isiniin jedha jechuudha. Yeroo dargaggummaa jechuun yeroo ibiddummaadha waan ta'eef yeroo sadarkaa kanarra jirru kanarratti jaalala yaa labsinu isin jechuu jaaladha. Tokkummaa biyya keenyaaf nagaa nuuf haa fidu waaqayyoon. Egaa boontuu dhaamsinan siif qabu isa kanadha. Dhumarratti mooyyuu maamiltoonni boontuu chaanaalii 55 warroonni taatanii ammas immoo inni kun isteeppii tokkoffaadha malee kan nama gaddisiisu yeroo baay'ee monii ta'uudhaaf ni jarjarra malee erga monii taanee booda namni viidiyoo namaa hin laalu laayik sheer sabskiraayib namaaf hin godhu namni viidiyoo namaaf hin laalle taananii yuutuubiin dadhabaatii kan deemu laayikiin gadi bu'aa deemaa akkasumas sa'aatillee hin kaasa sabskiraayibillee ni kaasa dadhabbiin yeroo sa'aatii keessa jiran yeroo hojjetan osoo hin taane dhugaan isiniin jedha yeroo sa'aatii laayifii galtee baata xaata tokko hin qabdu jechuudha. Garuu amma sa'aatii 4-5 laayifii irra teenye waraabne isa sana wayya jechuudha. Kuni garuu monii jechuun baay'ee mataa nama dhukkubsa dhugaan isiniin jedha. Kanaafiyyuu warroonni monii hin taanes warri monii taatanis viidiyoo walii ilaalatti wal jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladha. Maaliif boontuun yoo viidiyoo gadi lakkisne yoo viidiyoo ishii ilaalle yoo sheer laayik sabskiraayib hin gooneef ta'e faayidaa tokko boontuudhaaf hin kennu jechuudha. Maaliif yuutuubiin kan inni barbaadu laayikiin yoo kabsede baay'ina viidiyoo tokko jalatti nama meeqa akka ishee hordofeef hordoftoota meeqa akka qabuuf kan inni ishii ilaaludha jechuudha. Isa sanarra jechuudha kan qarshii argachuu danda'amu yeroo baay'ee yuutuubii abalu yuutuubidha jechuun waanuma yuutuub irraa qarshii gahaa itti argatu itti fakkaachuu danda'a garuu akkasii miti dadhabbii baay'ee qaba yuutuubiin. Kanaafiyyuu wal bira darbuu osoo hin taane dhaamsinan isiniif qabu namoota kamiyyuu haa ta'u viidiyoo nama laalaa sheer laayikii godhaa fi nama sana jajjabeessaa. Keessumattuu immoo wanti nani dhaamsa isiniif qabu yeroo baay'ee jechuudha dhugaa rabbii mana nama kamiyyuu haa deemu jecha mata duree sana dhiisanii waa biraa balleessu. Anaa dhufu abaluu tiyya maalii tiyya boontuu kiyya anaa dhufu qaalii too maalii jechoota akkanaa nama hin fayyadu jechuudha. Maaliif mata duree nama sanaa erga hubanne booda mata duree nama sanaa irratti wanta gahaa qabu koomentii gahaa qabu barreessuu qabna. Maaliif isin jechoota adda addaa yoo namaaf barreessan ta'e barreeffama keessan saniinuu namni ilaalee gara chaayinaalii keessanii dhufa piroofaayilii keessan tuqee sanaruu namni immoo maatii isiniif ta'a maatii argattanii sabskiraayib isinii taasisa. Kanaafiyyuu koomentii yeroo namaaf barreessitan anaa dhufu qaalii too caalii koo fiqee koo maalii koo waliin jechuurra wanta mata dureen sun yookaan immoo viidiyoon sun jedhu qofa hubadhaati namaaf koomentii barreessaa isiniin jechuu jaaladha. Yeroo baay'ee dhugaa mana kiyyallee yoo dhuftan fiqee koo anaa dhufu baga nagaan dhufte kana bichaadha dhugaa yeroon monii osoo hin ta'in yeroo namni sa'aatirra jirus jabaadhu anaa dhufu jecha akkana namaaf hin barreessina. Yeroo baay'ee yuutuubiin ni barsiisa warroonni appilikeeshinii adda addaa barreessan yeroo baay'ee ni barreessan. Inni ani dhaamsin isiniif qabu yuutuubaroota akkamiifiyyuu isa kanaadha jecha akkana waliin barreessuu osoo hin taane kun nama kuffisa faayidaa tokko namaaf hin kennu. Nama koomentii sana ilaale sabskiraayib maatillee isiniif hin ta'u. Kanaafuu kan isin fayyadu laayik koomentii sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo sana nama sana daawwadha. Erga mata duree yookaan immoo wanta viidiyoo sanarraa hubattanii koomentii jalatti koomentii gahaa tokko barreessan isin jedha. Tokkoffaa isinillee isin fayyada. Chaayinaala keessaniif faayidaa guddaa qaba. Isin guddisa. Isuma ofuma keetan jechuudha. Ani wanta gaarii tokko yoo namaaf godhe wanta gaarii tokko yoo namaaf barreesse qo'amee piroofaayilii mucayyoo tanaa tuqee mana ishee dhaqadee namni tokko nan piroofaayilii kee tuqee mana koo dhufe maatii naaf ta'e koomentii na barreessa deema. Inni kun anaaf faayidaa qaba jechuudha. Kanaafuu haala kanaan fayyadamuun barbaachisaadha isin jechuu jaaladha. Hundumti keessanuu baga gammaddanii yoo isinitti tole viidiyoo kana sheer laayik koomentii sabskiraayib gochuudhaan boontuu jajjabeessaa isiniin jedha. Achumaan immoo mana fiqaadee yuutuubitti koottaa boontuu jabaadhu baga gammaddee dadhabbii firii keetii baga waaqayyoon si agarsiisa isiniin jedha. Egaa ni dhaamsin inni kan qabu kanumaa chaayinaala kee immoo wanta gaarii akka irratti hojjettu abdiin qaba. Isa dabalataa immoo isteeppii lammaffaan illee adiseensisiin jedhamu tokko si eeggata kan mataa namaa zooru isa sanallee
haala gaariidhaan akka sirreeffattu isin jechuu jaalladha. Namoonni baay'ee abdii kutanii karaa AdSense irratti asuma wanta dubbachuu qabu tokko jechuudha nan dubbadha. Namoonni baay'ee ijoolleen keenya Oromoon warroon xiqqoo ishee beekamtii qaban wanta akkanaa na gargaare jettee yoo ati isaan gaafatte xiqqoo mataa irratti si ba'u dhugaan siin jedha. Mataa irratti si ba'u of jaja bakka beektanii bakka waan namni tokko isa malee hin jiraanne tokko abdii namaatti osoo hin taane nuti abdii waaqayyooti fi ofitti amanamummaa kamii namni kamii yeroo dalagu konfiidensii ofiitiin garuu immoo namoonni tokko beekumsa isaa kan namni tokko ani beekadha namni ofiin jedhu doomadha dhugaan isin hin jedha. Maaliif jennaan beekumsa inni qabu sana nama tokkoof yoo hin facaasne yookaan nama rakkate sana yoo wanta beeku sana ittiin himne beekumsa eessadha. Kanaafiyyuu doomadha jedhee yaadaan akka kootitti namoonni tokko warra akkas godhanii jiranii warroota doomaa jechuudha. Isa dabalataa immoo laayif irra taanii maqaa namaa balleessuu abaluu akkas jedhee inni kun beekumsa osoo hin taane doofummaadha isin jedha. Warra akkas gootan immoo kanarraa of qusachuu yaala isin jedha. Kanatti aansuudhaan boontuu baga gammaddee. Kanaafiyyuu yeroo kamillee yeroo hojjettanii ofitti amanamummaadhaan hojjedhaan isin jedha. Nama kamiyyuu biyya arabaa yeroo dhufnu nutti nama tokko nu gargaara jennee osoo hin taane konfiidensiidhaan ofii keenyaaf humna keenyaan hojjenneeti waan ta'eef wanta tokkollee yoo ta'e nama kadhachuu osoo hin taane wanta adda addaas guuttachuu barbaadan viidiyoon adda addaa guute galata waaqayyoo jechuudha. Yuutuubii keessa wanti dhabame tokko hin jiru jaamanuu achi keessa yoo gale ifa argata jechuudha akka kootitti. Kanaafiyyuu ilmee yuutuubiidhaaf teekinooloojiidhaaf yaa tolu galatooma isiniin jechuu jaalladhaa. Ani asumarraan dhaamsa koo dabarfadhee jiraadha. Warri isinitti tole laayik sheer kooment sabskiraayib gochuudhaan boontuu gargaara. Warri immoo isinitti hin toles deeksi laayikii kennaa. Ati kiyyaa miti isiniin jaalladha isiniin kabaja nagaan naa tura boontuu baga gammaddee isin jedha. Gammachuun kan kee gammachuu kan kooti waan ta'eef